Ashamaa harka fuune kabajamtoota daawwattoota Bubbee Show. Kun Bubbee Show. Bubbee Show every moment entertainment waliin ta'uudhaan torbanitti guyyaa tokko qophiilee bashannansiisoo bohaarsoo akkasumallee barsiisoo ta'an kabajamtootaaf jaallattoota daawwattoota isaa biraan ni gaha. Egaan guyyaa har'aas Bubbee Show qophiilee isaa kana qindeeffachuudhaan keessummaa torbanii qabatee isiniif dhiyaatee jira. Keessummaan kun eenyu? Seenaa keessummaa kana irraa maal baranna? Kan jedhu kan walumaan ilaallu ta'a. Turtiin keessan Bubbee Show waliin haa ta'u. Egaan daawwattoota keenya guyyaa har'aa keessummaa nuti qabannee isiniif dhiyaanne Apoostel Waaqtolaa Garmaamaa jedhamu. Waa'ee Apoostel Waaqtolaa Garmaamaa isaanumarraa kan dhageenyu yeroo ta'u turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Apoostel Waaqtolaa Garmaamaa baga nagaadhaan gara istuudiyoo keenyaa dhuftani yeroo qabdan nuuf qooduudhaan nu biratti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'ee isin galateeffannaa. Galatooma. Isinillee afgaaffii kana naaf gochuudhaaf gara istuudiyoo kanaatti na waamuu keessaniif baay'ee galatooma. Egaan gamunumaan gara afgaaffii keenyaatti yeroo dabarru Apoostel Waaqtolaa Garmaamaan eenyudha? Isa jirurraa jalqabnaa. Ofii keessan daawwattoota keenya wajjin barsiisuudhaan akkasumallee waa'ee keessan waan tokko tokko jechuudhaan gara afgaaffii keenya jalqabuutti seennaa jechuudha. Apoostel Waaqtolaa galatooma itti fufa. Egaan akkuma atis jettee ani maqaan koo Waaqtolaa Garmaamaan jedhama. Yeroo ammaa kana immoo Apoostel Waaqtolaa Garmaamaa jedhama jechuudha. Ani kanan dhaladhee guddadhee Oromiyaa gara lixaa godina Iluu Abbaaboor aanaa Noonnoo Sallee keessatti dhaladhee guddadhee jechuudha. Achumatti barnoota koo sadarkaa tokkoffaa fi giddugaleessaa illee xumure jechuudha. Gara haayiskuuliitii fi magaalaa Mattuu deemeetan achitti baradhe jechuudha. Walumaa galatti dhalootni koos guddinni koos baadiyyaa ture jechuun barbaada jechuudha. Egaan Apoostel Waaqtolaan waa'ee bakka dhalootaa isaaniillee waan tokko tokko waan jettan qabdu jechuudha. Egaan gaaffii keenya itti fufaadhuma kan nuti deemnu jechuudha. Akkasumallee daawwattoonni keenya illee gaaffii isaan karaa toora SMS keenya nuuf ergan ni jiraata jechuudha. Yaadas yoo qabaatan nu ergaa jiru. Anis ilaalaa jira jechuudha. Egaan Apoostel Waaqtolaan eenyudha? Akkamittiin gara tajaajilaatti dhufan kan jedhu irratti waan tokko tokko nu jettu Waaqtolaa. Ati eenyu gaaffii jedhu kanaaf gaaffiin kun xiqqoo baay'ee dhuma jabaataadha. Illee gaaffii namoota fooniitiif dhiyaatanidha gaaffonni kun. Nuti yeroo baay'ee eenyummaa mataa keenyaatti hin qabaannu. Eenyummaan keenya isa lafa kanaaf samaayii kana uume waaqayyoodhaan kan ibsamu jechuudha. Kanaafiyyuu eenyummaan keenya kana jedhamee wanna dubbatamu hin qabnu jechuudha. Maalumaaf akkuma namaatti gaafa dubbadhu ani egaan barsiisaa wangeelaati. Akkasumallee wanna hafuurotaa kana wanna baay'eedha kan an hojjedhu jechuudha. Amma namoota baay'eellee gara gooftaatti fideera. Namoota baay'eellee guddiseera. Namoota baay'eellee biyya bakkee baaseera. Tajaajilatti guddisuudhaan jechuudha. Kana gaafa jedhu akkamittiin gara tajaajilaa dhuftan kan jedhu ammoo yeroon isaa bara 1998 ture ni yaadadha. Yeroo sana ani filosoofii baradheettanii hojii dhabee hin taa'an ture jechuudha. Gidduu kanaan namni tokko gara biyya Ugaandaatii tajaajilaaf gara biyya keenya yeroo dhufanitti namni afaan hiikuudhaaf achi kaa'ame suni jedhameen dhufa jedhamee yaadamee dhufuu hin dandeenye jechuudha. Guyyaa sanatti namni achi tajaajila waldaa sanaa ta'anii kan anaan na beekan jechuudha. Akkan afaan sana hiikuu fi gara sanatti na waaman jechuudha. Guyyaadhuma sana afaan hiikuufiitti jalqabe.